Akkam jirtu daawwattoota keenya oduun isiniif dhiyeessaa jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin ogeeyyiin fayyaa kaffaltii madaalawaa dabalatee gaaffileen isaanii yoo deebii hin arganne hojii akka dhaaban akeekkachiisanii oduu keenyatti aanuun ammoo waldaan abbootii seeraa Tigraay ibsa baaseen Tigraay keessatti abbootiin seeraa dhimmoota gudeeddii fi ajjechaa wal qabatan ilaalan irratti dhiibbaan hammaachuu beeksise. Kanas bal'isee kanan isiniif gabaasu ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanaalii keenya chaanaalii burqaa oduu irratti oduu biyya keessaa fi kan alaa kan dhugaa ta'an guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduuttan darba. Ogeeyyiin fayyaa kaffaltii madaalawaa dabalatee gaaffileen isaanii deebii yoo hin arganne hojii akka dhaaban akeekkachiisanii ogeessonni fayyaa miindaa haqa qabeessa uwwisa inshuraansii fayyaa fi faayidaa fooyya'aa gaafachuun miidiyaa hawaasaa irratti duula qindaawaa eegaluu isaanii Addis Istaandarditti himanii doktoroota, narsoota, ispeeshaalistoonnii fi ogeeyyiin baqaqsanii hodhuu dabalatee ogeeyyiin fayyaa marsaalee miidiyaa hawaasaa adda addaa irratti duula lubbuu baraaraa turre amma kan keenya baraaruu qabna jedhu fayyadamuun yaaddoo fi gaaffilee isaanii kaasaatii jiru. Ogeeyyiin fayyaa kunneen xalayaa gaaffilee ijoo 10 of keessaa qabu ministeera fayyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuuf qophaa'aa akka jiran eeruun gaaffiin isaanii yoo hin guutamne lagannaa hojii dhaabuu godhuu akka danda'anis akeekkachiisanii ogeeyyii fayyaa maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan tokko Addis Istaandarditti akka himanitti kanaan dura ogeessonni fayyaa gaaffii isaanii qaama dhimmi ilaallatuuf haala dhuunfaa fi qindaa'een dhiyeessaa akka turan himanii haa ta'u malee gaaffileen kunneen deebii akka hin arganne eeruun dubbii kana caala hammeessuudhaaf qaala'insi jireenyaa guyyaa guyyaan dabalaa dhufuun sochii miidiyaa hawaasaa qindaa'e kana akka jalqaban ta'us ibsanii gaaffichi dhimma mirgaati malee dhimma siyaasaa miti kan jedhan ogeessi fayyaa kun dhimmi jalqabaa fi barbaachisaan galiin ogeeyyiin argatan dadhabbii hojii isaanii akka hin madaallee fi galii gadi aanaa ta'uu akkasumas baasii jireenyaa waliin kan waliin madaalle ta'uu isaatis jedhanii yeroo kanatti hojjetaan fayyaa qaala'insa jireenyaaf saaxilamaadha. Haalli wal'aansa ofiif illee hin dandeenyee fi kadhachuuf dirqamaa jiraachuutu uumamaa jira jechuudhaan haala kiraa manaallee kaffaluu hin dandeenye waan uumameef sagalee keenya uummata Itoophiyaa dhageessuuf sochii eegalle jechuudhaanis himanii itti dabaluunis gaaffiin kun adda durummaan miindaa kan ilaallatu ta'us gaaffileen inshuraansii fayyaa dabalataa fi tajaajila biroos kan hammate ta'uu ibsaniiru. Ogeessi fayyaa kun gara waggaa 5f ogummaa kana irratti hojjechaa akka turanii fi yeroo ammaa miindaa ji'a birrii 7,600 akka argatan eeruun kanarraa kan ka'e maatii koo gargaaruun narra jiraatus haadhaa fi abbaa dhiisii of gargaaruu hin dandeenye jechuudhaan himanii itti dabaluunis hojjetaan fayyaa rakkoo guddaa keessa jira. Kiraa manaa fi geejjiba dabalatee gatiin jireenya isaa sodaachisaadha. Fakkeenyaaf yoo na ilaaltan hagammaatti maatiin ijaarree anaaf qananiinatti ta'eera. Umuriin koo maatii ijaaruuf ga'us sababa qaala'insa jireenyaatiin maatii ijaaruu hin dandeenye jechuudhaan ogeessi fayyaa kun dubbate. Jalqabarra ogeessonni fayyaa hedduun waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa adda addaa fayyadamuun gaaffii kana kaasaa turuu isaanii ibsuun yeroo ammaa gaaffilee kana haala qindaa'een qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuuf mallattoo toora intarneetii irratti walitti qabuuf hojjetamaa akka jirus eeranii Doktorri kun itti dabaluudhaan guyyaatti al 2 nyaachuuf rakkachaa jirra. Kun dhimma fayyaa waan ta'eef ariifachiisaa fi namoota hedduu kan miidhu waan ta'eef furmaata hatattamaa barbaada jechuudhaanis dubbate. Gaaffilee dhiyaatan keessaa dhimmi guddaan dhimma miindaa ta'us kana malees ogeessa fayyaa balaa adda addaatiif saaxilamee fi dhukkuboota daddarboo hedduu yaaluuf hojjechaa jiruuf inshuraansii fayyaa gaafachaa turres jedhanii gaaffii mana jireenyaas qabna kan jedhan ogeessi fayyaa kun kan kanaan dura bifa idileetiin gaafatame hagammaatti deebii tokkollee hin arganne kaffaltii adda addaa kaffallee jirra. Fakkeenyaaf baankii Daashinii fi dhaabbata Goojjoo Birjii jedhamu waliin waliigaltee mallatteessine turre garuu homaa hin arganne kaffaltii kan kaffalle ta'us maallaqni kun gahaa miti jechuun nuuf deebi'e jechuudhaan ibsanii itti dabaluunis ogeessonni fayyaa amma dhimmoota mirgaa kanneenii fi kanneen biroo kaasuuf duula miidiyaa hawaasaa karaa nagaa eegaluun guyyoota muraasa keessatti xalayaa qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuuf qophiirra jiraachuus ibsaniiru. Ji'a Majjii keessa waldaan ogummaa fayyaa Itoophiyaa hakimoonni naannolee tokko tokko keessatti dhiibbaa keessatti
hojjetan kaffaltiin nuuf haa kaffalamu jechuu isaaniitiin to'annoo jala ooluu isaanii beeksisee ture. Waldichi yaa'ii waggaa ogummaa fayyaa 61ffaa fi agarsiisa fayyaa idil addunyaa gurraandhala 14 hamma 15 bara 2025 Finfinneetti gaggeeffamu ilaalchisee ibsa baaseen naannolee tokko tokko keessatti ogeessonni fayyaa sababa miindaa isaanii hin kaffalamiin ture gaafatanii hidhamaniirus jechuudhaan ibseera. Kana malees hakimoota biratti hojii dhabdummaan dabalaa dhufuu isaatiin alatti kanneen sababii dhukkuba adda addaatiin yaala fayyaa tattamaa barbaadan dafanii yaala sirrii argachuu waan hin dandeenyeef lubbuu isaanii dhabaa akka jiranis ibseera. Oduu kana kanumaan goolabuudhaan oduu keenya kan itti aanutti kanan darbu ta'a. Daawwattoota keenya warri haaraa taatan sabiskiraayib gochaadhaan dhaggeeffadhaa. Oduu keenya itti aanuun Tigraay keessatti abbootiin seeraa dhimmoota gudeeddii fi ajjeechaa waliin wal qabatan ilaalan irratti dhiibbaan hammaachuu waldichi ibsee naannoo Tigraay keessatti abbootiin seeraa dhimmoota gudeeddii fi ajjeechaa waliin wal qabatan ilaalan irratti dhiibbaa keessoo fi alaa mudachaa jiru hammaachuun yaaddessaa ta'uu waldaan abbootii seeraa Tigraay beeksise. Waldichi ibsa eebila 5 bara 2025 baaseen yeroo ammaa keessumaa waggoota lamaan darban keessatti Tigraay keessatti gudeeddii fi ajjeechaan dubartoota irratti raawwatamu haala kanaan dura mul'atee hin beekneen dabaleera jedhe. Abbootiin seeraa dhimmoota falmii shakkamtootaa fi abbootii alangaa gidduu godhamu ilaalan yeroo dhaddachattis ta'ee booda dhiibbaan karaa adda addaa irra gahaa jira jechuudhaanis akeekkachiisaniiru. Dhiibbaan kun abbootiin seeraa walaba ta'anii akka hin hojjenne dhorkuu qofa osoo hin taane nageenya isaanii balaadhaaf saaxilaa waan jiruuf hatattamaan akka dhaabbatus gaafateera. Qaamni dhimmi ilaallatu dhiibbaa kana hatattamaan yoo hin dhaabsisu ta'e abbootiin seeraa dhimmoota gudeeddii fi ajjeechaa kana dhaggeeffatan walaba ta'anii akka hin hojjenne isaan taasisuu akka danda'us akeekkachiiseera. Akkasumas yaaddoo nageenyaa isaaniirraa kan ka'e hin hojjennu jechuu waan danda'aniif qaamni dhimmi ilaallatu manneen murtii naannolee waliin walitti dhiyeenyaan fi xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan akka hojjetus waldichi gaafate. Waldichi ibsa kanaan dhiibbaa fi gidduu seentummaa abbootii seeraa irratti taasifamaa jiru haala siyaasaa fi diinagdee naannichaa yeroo ammaa jiru waliin kan wal qabate akkasumas qabxiilee xiyyeeffannoo fi furmaata argachuu qaban jechuudhaanis tarreesseera. Biiroon dubartoota naannoo Tigraay ajjeechaa gara jabinaan Liidiyaa Alam irratti raawwatameen wal qabate murtii umurii guutuu manni murtii dabarse ilaalchisee ibsa tibbana baasee fudhatama hin qabu jechuudhaanis balaaleffate. Waajjirri dubartoota naannichaa adabbiin hidhaa umurii guutuu ulfaatina yakkaa raawwatame ilaalcha keessa galchuun kan barsiisu miti jechuudhaan kanaafuu gara fuulduraatti yakka kanaatiif haala barsiisaa ta'een akka kennamu gaafanna jechuudhaan gaafate. Waldichi qaawwi seeraa yoo jiraate oliyyannoo barbaachisaa ta'e dhiyeessuun osoo danda'amu guutummaatti sadarkaa waajjiraatti barsiisaa akka hin taane ifatti labsuun sirna haqaa keessa seenuun murtoo irratti dhiibbaa uumuudha jechuudhaan qeeqe. Addatti immoo abbootiin seeraa murtee kennan fi abbootiin seeraa oliyyannoo dhaggeeffachaa jiran irratti akkasumas qaamni haqaa akka waliigalaatti of danda'ee fi loogii malee akka hin sochoone dhiibbaa uuma jechuun akka deebi'ee hin taaneef hatattamaan sirreeffamuu qaba jechuudhaanis dhaame. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan naa tura.